The third most common misconception is Muslims are terrorists. Ilaalchi dogongoraa baramaan kasadaffaa jecha musliimoonni shororkeessitoota ja'uudha. 9/11 itti aanee haleellaa boombii Landan ka Julaay 7 ta'e. Akkasuma yeroo tanarraa kaasee haasawaa barame tokkotu jira. Kunis all Muslims are not terrorists, but all terrorists are Muslims. Takkaa'uu musliimoonni hundi shororkeessitoota miti. Garuu shororkeessitoonni hundi musliimoota jecha ja'uutu irra deddeebi'ama. Haasawni akkanaa kun miidiyaalee irra baramaa ta'utu waa'ee kanarraa barumsa mata duree is terrorism and Muslim monopoly jedhu takkaa'u shororkummaan gulantaa musliimootaatii jedhu akkaan godhuuf na kakaase. Yeroon inni amma qabutu waa'ee mata duree shororkummaan gulantaa musliimootaatii jedhu kanarraa babal'isee akkaan haasawunaaf hin geessu. Garuu Peace TV irratti yookiin ammoo weebsaayitii teenyarra ilaaluu ni dandeessan. Miidiyaarraa akka hubannetti yeroo hedduu nama dhuunfaa tokko kanuma dalagaa wal fakkaatu dalageef moggaasni yookiin maqaan garagaraa lama namuma saniif akka kennamu ni agarra. Fakkeenyaaf waggaa 60 dura lammiilee Indiyaa hedduutu bilisummaa biyya isaaniitiif lolaa ture. Ummatuma kanaani mootummaan Ingiliziis shororkeessitoota jedhee yaamaa ture. Garuu nuti warri Indiyaa ummata kanneen bilisa baastota keenya yookiin murtii guutuu warra biyya fi jaalatu jennee yaamna. Ummatuma tokko dalagaanis takkuma. Garuu maqaa yookiin moggaasa garagaraa lama qaban. Yoo ilaalcha akka mootummaa Ingiliz, ka mootummaan Ingiliz Indiyaa bulchuuf mirga guutuu qabdi jedhu walii galtan, ummata kana shororkeessitoota jettanii yaamuu qabdan. Garuu yoo akka warra Indiyaatti yaaddan taate, warri Ingiliz kun dhufanii daldalachuuf yoo taate malee, Indiyaa bulchuudhaaf mirgan qaban jettanii yoo yaaddan taate, hogguus ummata kanneen murtii guutuu yookiin warra biyya fi jaalatu, bilisa baastota takkaa'u qabsaa'ota bilisummaa jettanii yaamuu qabdan. Ummatuma tokko ka dalagaan isaaniitis takkaa garuu maqaa yookiin moggaasni isaanii garagara lama. Ani yeroo hedduu miidiyaalee irratti ni mul'adha. Yeroo takka osuma warra miidiyaa Indiyaa, Indiyaan Pirees wajjin haasawaa jirruutiin gaafii takka gaafadhe. Isin Bhagat shororkeessaadha jettanii yaaddanii hin jeen. Lakkii naan ja'an. Anis maaliif hin jeen. Hogguu miidiyaalee warra lixaa Bhagat shororkeessaadha ja'an isin lakkii inni shororkeessaa miti jettan. Maaliifi sababni isaa hundee seenaa walabummaa Indiyaa waan beeytaniif. Anilleen Bhagat akka shororkeessaan ta'e ni beeka. Garuu miidiyummaa warra lixaa ka Bhagat shororkeessaadha jedhu kun arraan tan hogguu musliimootaan shororkeessitoota ja'an kana ammoo isin amantanii fudhattan. Dubbii tana qorattanii ilaaltanii hogguun je'uun isaan hundinuu qoflu eegalan. Quran says in Surah Hujurat chapter 4. Quraanni suuratul Hujurat ayata 6 irratti akkana ja'a. Yoo namni faasiqni yookiin badaan tokko oduun isin dhufe, oduu inni dhufeen san dura adda baafadhaa ja'a. Qabxiin asirraa hubatamu hogguu mootummaan British Bhagat shororkeessaadha jedhu fudhachuu diddan. Garuu amma maaliif walii galtanii fudhattanoo? Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Fakkeenyota akkanaa hedduutu jira. Seenaa warraaqsa Ameerikaa dubbisnee yoo laalle bara 1775 keessa gaafa warraaqsa Ameerikaa san George Washington shororkeessaa tokkoffaa jaameeti mootummaa Ingilizii yaamamaa ture. Yeroo warri British Ameerikaa bulchaa turan san jechuudha. Britishoonni kun George Washington shororkeessaa tokkoffaa jaanii yaamuu turan. Boodarra hogguu Ameerikaan bilisummaa mataasii harkattu George Washington pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filame. Yaadigaa shororkeessaa tokkoffaan pirezidaantii USA ta'uu. Eegas booda pirezidaantota isa boodaan dhufan cufaafuu George Bushis dabalatee abbaa kiristinnaa isaatu ta'eef jechuudha. Ammas fakkeenyota biraa akkanaa hedduu argachuu dandeessan. Akka fakkeenya biraatti Nelson Mandela. Nelson Mandelaan gadaawwan hedduu dura gaafa South Africa mootummaa apartaayidii uummata adiitiin bulaa turte san qabamee Robben Island takkaa'u iddoo Icelanditti waggaa 25 olii fidhamee ture. Mootummaa apartaayidii uummata adii kanaanis Nelson Mandelaan shororkeessaa tokkoffaa jaamee yaamamuu ture. Boodarratti wayita South Afrikaan bilisummaa si harkattee mootummaa apartaayidii uummata adii kanaas firraa fonqolchanii Nelson Mandelaanis gallakkifame booda Nobel Peace Prize takkaa'u badhaasa Noobeelii kanagee harkachuu danda'ee jira. Yaadigaa shororkeessaan akka addunyaa sadarkaa tokkoffaarra jiru hogguu badhaasa Noobeelii kanagee harkatu. Inni waan duraan nama hamaa ture boodarratti ammoo nama gaarii ta'eef osoo hin tahin dalaguma duraan shororkeessaadha jaamee itti yaamamuu ture sanii fi waggaa 30 boodallee deebi'ee Nobel Peace Prize badhaasa Noobel kanagee itti harkachuu danda'e. Tanaafuu asirraa wanti hubannu namnummaan fedhe kataayitaarra jiru tokko yoo maquma fedhe nama tokkoof moggaase maqaan san nama sanirra maxxanee hafa jechuudha. Kana hundaaf sababni miidiyaadha. Miidiyaan humna jabduu qaba. Akkaan yaadutti meeshaa waraanaa jabduu yeroo ammaa akkaan barbaachistu miidiyaadha. Miidiyaan gurraacha adii jijjiiruu danda'a. Guyyaa salkanitti goota dhugaan deemu nama sharriin deemutti nama sharriin deemus goota jijjiiruu danda'a. Tun dalagaa miidiyaati. Wanti nama gaddisiisu garuu nuti musliimoonni gama miidiyaa kanaan akkaanii duubatti hafnee jirra. Teknoolojii teenya laalchisee
laal teknoolojii halaal tafee ta'uu ta quraanaa fi hadiisa keessa nuu fayyamamtetti fayyadamuu qabna. Taanis gara halaalii jijjiiruu qabna. Televiziyoonni haraamii miti. Haa ta'u harka 199 wanti televiziyoonaan dabru haraam akka ta'e waliif galla. Nutis haraam kana gara halaalii jijjiiruu qabna. Karaa kanaani karaan dhaamsa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ittiin dabarsuu dandeenyuun. Yeroo ammaan tanaa karaan gabaabaa fi irra caalaan dhaamsa Rabbii nama biraan ga'uu dandeenyuun karaa sarara saatalaayitiitiin, karaa miidiyaatiin jechuudha. Yoo akkam xiqqaate ragaadhaaf guyyaa qiyaamaa Rabbii keenyaan subhaanahu wa ta'aalaa hanga sadarkaa humna teenyaatiin dhaamsi islaamummaa mana nama hunda akka dhaqqabuuf carraaqii goonee jirra jennee himachuu dandeenya. Takkaahuu yoo akkam xiqqaate mana nama hedduu akka ga'uuf tattaafannee jirra jechuu akka dandeenyuuf. Alhamdulillah thumma alhamdulillah waggaa 3 fi walakkaas eega tamsaasa Peace TV jalqabneerraa kaasee hanga ammaatti daawwattoonni Peace TV dha nama miliyoona 100 ol ta'anii jiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. People may be wondering. Namoonni tokko tokko kaameraan 12 maaliif barbaachisa? Barumsuma tokkoof namuma tokkoof jecha kaameraan 12 maal godha? Nama tokkoof kaameraa 12 ajab jechuu danda'an. Warri televiziyoona dabarsulleen sagantaadhaaf maaliif kaameraa 2 yookiin 3 qofatti hin fayyadamne nuun jaan? Kaameraa 12. Wanti kaameraa 12 fayyadamnuuf islaamummaa tana bareechinee haala gaariin dhiyeessuu barbaanneeti. Wayita doo'ii sirbaa takka agarsiisa daansii rook kaameraan 10 fi 12 sarrakkoon qabu. Garuu hogguu daa'in tokko barumsa kannu ammoo maaliif kaameraa 2 qofa taa'oo? I give the lecture by only 2 cameras. See, today is the age of science and technology. Laali yeroon ammaan tanaa bara saayinsii fi teknooloojiiti. Yeroo dargaggoota hawwachuudhaan ifitti harkisnee akka fudhatu goonu. Yoo dargaggoota hawwattee fudhachiisuu barbaadde, miidiyaan dargaggoota keenya karaa dogongoraa isaan oofaa jira. Nutis miidiyuma akkasii sanii fayyadamnee dargaggoota keenya karaa sirrii deebisuu qabna. Karaa dogongoraarraa gara karaa qaceelaatti isaan fiduu qabna. Na amanaa akkuma beeynutti irra hedduun miidiyaa haraam ta'uu waliif galla. Garuu hanga seera shari'aan cabsinetti akkasumas quraanaa fi hadiisaan faalleessinetti miidiyaa kana tajaajila islaamummaa babal'isuutiif itti fayyadamuu ni dandeenya. Ilaalchi dogongoraa afraffaan kasammuu warra musliman ta'inii keessa jiru dubbii islaamummaan seefiin babal'atte jettuudha. Islam was spread by the sword.